waldaa muhaajir ansaaretti gaaffii deebii isin taasisuuf ni heeyyamtan asirra nu dhiyaatu keessaniif galatoomaa isiniin jecha maqaa keessan eenyu isiniin jedhamne nuuf himaa. Isinis naafeera keessanii hedduu galatooma. Maqaan kiyya Muhammad Raahii Kadir Muhammad jedhama. Isheen ani jiraadhu Biritaaniyaa UK jiraadha. Okay. Dhalootaan eessa? Ani dhalootatti ijoollee Baaleetti. Baalee aanaa Sinaanaati. Okay. Baalee aanaa Sinaanaa. Oborraadha? Oborraan kan roobe turee roobe baradhee achitti muree akkuma Oromoota kaaniin jiruun baqaa biyyaa na baastee baqamu keessa ture Keeniyaas turee achis South Africaas deemee ammaas ammoo UK jira. Baga rabbiin isin jiraachisee namni isin dheeressee ammaas bu'aa bahii biyya baqaa keessa dabartanii amma biyya bakka yaaddanii rabbiin nagaan isin geessee isin jiraachisee carraa kana argannee gaaffii deebii nu taasisu nu heeyyamu keessan irra deebi'ee galatoomaa isiniin jecha dhimma haajiyoo keenya Haaji Muhammad Sa'iid ilaalchisee rabbi rahmata isaanii haa godhu akiramuu isaaniitiin booda seenaa isaanii namoota isaan beekanii fi namoota gorsa adda addaa dhimma waan isaan dalagaa turan sana akka itti fufsiisan nama yaada nu kennuu fi seenaa isaanii irraa nu himu odeeffatu jira. Kanaaf illee nu eeranii yennan gara keessan isin dhufee mee Haaji yoo mi'as beektanii hagam beektanii maal irraa beektani? Isin dhiyeessuu keessan anis irra deebi'ee galatoomaa isin jechaa obboleessi keenya Haaji Muhammad Sa'iid Jiloo rabbiin rahmata isaan haa godhu. Ani odeeffannoodhaan beekaa Keeniyaa hogguu turre ijoollee hedduu ijoollee asaasaa kana wajjin turree akkana haasawuma keessaa namoota nama akkanaa jira akkana jecha haasawa dhaga'ee namni akkanaa ni jira nama akkanaati hedduu ijoolleen maa hiriyaa kiyyaa na haasawanii yaaduma san osoo qabaachaa jiruu erga biyya UK kana dhufee biyya bilbilee hoo jedhu ijoollee gaafadhe ijoollee gaafanii dhalatiin gaafa biyya jiru dhalatiin akkana mucaan politikiin argate eenyu jedhan akkana natti himanii bar mucaan haafizza ta'ee waan haffazee barana Ramadaan baranaa salaachisee naan jedhanii mucaan haffazee quraan haffazee salaachisee amma hedduu gammadee ergana mucaa kana qiraatii isaa kana itti kursiisuu qaba ka jedhu ani itti kursiisuu qaba ka jedhu murteeffadhee nama beeku wayiitu jira nama dhaqqaba jedhan abbaa milkii kana gaafadhee isaanii bilbilee mucaa kana Mombaasa erguu qaba akkanaa jedhee kana gammachuu kana akka mucaa kana qiraatii isaa kursiisuu qaba jennaaniin maal taate maal ganaa mucaan amma Keeniyaa deemee Kiswaayilii fudhachuun hagasitti fudhata. Akkaataan beeksitu inni guddaan as jira naan jedhan abbaan milkii kun dhaqqaba jedhanii amma hojjetti jiran na fakkaate. Hayyee ittiin jettan waan ittiin jettan kan inni fudhata jedheeni mucaa kana achirra kaasee hasaasa geessee jecha. Hasaasa geessee mucaa akkumatti mana kireessee fi mucaan achi qubatee qiraatii isaa achi itti kufee mucaan qiraatiillee rabbi qaqqabeelchee fi eegisanii foonii wayii biyya Dubaay irraa argatee foonii san guutee qaqqabeelchee fi isaanillee gargaaree mucaan amma Dubaay jira. Amma waan mucaa kana nuti kaasuuf mucaa kanatu naa odeeffamu. Guutumatti waan isaata taate. Namoota achi keessa jijjiiran sheekota jedheetiin akkasitti bessi gara nyaattifi dammaqinna uummanni hasaasa magaalaan hasaasa sun amantii islaamaatiif hagam hedduu qooda kenniteefi akka itti tajaajilu. Keessattuu namoonni argitanii amma akka Haaji Muhammad Kuufaa argitanii
rabbi rahmata isaanii haa godhu akka isaan ulamaa'ii kanas quba qabaatan darasaa quba qabaatan darasaa kan akka mana manatti qoodan yoo ammoo darasaa kana qoodanii irraa hafe kanaan ifu ammallee ufumaaf akka fudhatan uummanni fi amantiis akka dadammaqinna qabuu fi jaalala diinii akka qabu magaalaan sun akka magaalaa diinaa islaama ubbuu naahilii jechaadha. Kana amma odeeffannoon an qabuu fi gara nyaatiin an qabu gabaabumatti kana fakkaata. Okay, galatoomi. Yaada itti aanu gaafin itti aanu kan isinii qabu hojii amma isaan jalqabanii dhageettanii namni naannoo aana gada basaasaas ta'ee naannoo biraa dhufee haga fayyadamu sadarkaa kan hunda ka taa'isi sababa ka ta'anii yaada kana taa'isi rabbumaa fedha sababa ka ta'anii isaanii Hajiyyoo Haji Muhammad Sayyidii fi warra isaa wajjin jiru lamaatu beeksisan biyya san jiran. So amma isaan gara Daarul Akhiraa dabranii bakki isaan itti akramanillee Makkatul Mukarramaa biyya kabajamaa sanii baatiinis baatii Ramadaanaa ashara Awaakir keessa kana kun maal si agarsiisa? Wallahi kana rabbiin ani usul kaatima isaanii tolchuun argisiisa. Ammallee namoonni akka irraa baratan namni rabbiif jecha uf kennee diinii kana tajaajile gaarii dalage laafaa jaba biyya san naannoo san ganda san osoo hin jedhin islaamummaa namni tajaajile booddeen isaa akka bareedduu fi rabbiin sadarkaa isaa ta duniyaa isumatu beeka ta akiraa rabbumatu beeka ta duniyaa irrattillee akkas akka nama argisiisu natti mul'ata. Hedduu gammannee osoo isaan nu bira deemu irratti osoo gardiniyyuu sadarkaa kanatti argitanii akkasitti argitanii dachii bareedaa dachii kabajamtuu sun keessatti booddeen isaanii ta'uun hedduu na gammachiisa. Kanalleen booddee isaanii rabbi tolche jedheetii yaada akka nama tokkotti. Galatoomii ammaa seera isaan dabalanii booda uummanni biyyaa fi biyya alaa keessatti maqaa isaaniitiin sustaining the legacy of Haji Muhammad Sayyid Jiroo jedhamee piroojeektiin bocameetii hojiitti gaggeeffamu deemu jira. Wanti kun akka galma ga'uudhaan si'aati qabdu gorsa ati qabduudhaan maali? Ani tokkummaa islaamaati. Namoonni yaaduutu isaanirra jiraata. Diiniin kun magaalaadhaan, gosaan, naannoon, bifaan, afaaniin akka hin daangeffamu diin islaamaa akka ta'e kana jala muranii beekuun barbaachisaadha. Kanuma wajjin nuti biyyattii san keessatti akka islaamaatti wanni keessa dabarre waa hedduudha. Waa hedduudha. Amma waa xiqqoo ifaa wayiitu mul'ata. Ifa masanirraa ta'e har'a uummanni keenya mana tokko keessatti gara 700 ol gara 800 kalaa'uutu namni wal gahee waan diinii isaa dubbachuun iyyuu dammaqinna keenya jechaadha. Kunuyyuu carraa amma argame kanatti. Carraa amma argame kanatti nuti diin islaam bakka ta'etti gadaa dhaabbatu magaalaa ta'etti gadaa dhaabbatu bira dhaabbachuun nurra jira. Dhima nu qaqqaba. Maaliif jennaaniin hasaasni hoo cimte muslima hawaasaa jiru cimaa jechaadha. Bitaa mirgatti bahaa dhihatti wal gargaaraa jecha kindhoo waliiti jecha akkuma siif dubbadhee mucaan eessuma kiyyaa kun ijoollee baaleeti salqatti dhalate salqa jedhanii salqatti dhalate obboleettii keessatti heerumte achirraa dhufee hasaasa barate hasaasatti baratee barachuu qofa osoo hin ta'initti islaamni akkamitti akka wal tajaajilu akkamitti akka wal kabaju namni argisee diini kanaaf jecha us gabbuusee darasaa wajjin nyaatee dhugee oolee bufee jedheetti namni argitee nama silaa dunyaa qabu maalii qabu kana in sodaata. Darasaan dhuftee
nama diinii qabu kanatti osoo wanta akka sodaata kan maletti ani bakkiteen qiyaatii kana akkas kana jette itti haasaafattii jechaadha. Islaamummaan akkas gara walii laafu wal toofatu waan ta'eef nuti amma hawaasatti wanniin kun sadaqa tijaariyaan kun dhaabachuun Arsii guututti dhaabbachuu, Oromiyaa guututti dhaabbachuu, Itoophiyaa guututti dhaabbachuudha jennee bira dhaabbannee waan kana argitee ijaarsa isaa gadi fageessine jecha akkan sochoonetti achitti yoo gadi fageessine achirraa bahaadhiyaatti kaabaatibbatti wanni kun biraanchii isaa yookiin dameen isaa akka faffaca'u akka boonu asumaan uummata islaamaa hundaaf dhaamaa jechaadha. Gabaachuu qabnaa tokkummaa keenyallee cimsuu qabna waan dubbanne kana waan haasofne kana waan wal dhageessifne kana lafarratti mul'isuu irratti haa jabaannu. Amma silaa gara xumuraa deemee jiran fakkaata namni haala hubachiisullee wal hubachiise isinis ammooyyuu akkuma amma anallee gaafatan kanatti itti kufaa jabaadha waan gaariirra jirtanii hedduu galatooma waan gaarii namallee akkanumatti gaggaafadhaa namoota akka biyyaa kana osoo hin ta'in namoota ciccimaa jira mashaayikota gurguddoo jira kanneen illee gaafatanii raawwachuu hin dandeessanii ammoo haa jabaannu waan kana jabeessinee dhaamaa jecha jabeessinee waan kana haa xumura isaatti haa bareechinuu jedhaa jechaadha. Galatooma nama mucaa amma barsiistanii kadiina asaasatti baratee jettan kana biyya duubaa jiru kanas akka dubbisnee waan achi baratee fi isaanis waan beekuuf seenaa isaanii waan beekurra akka odeeffannoo carraa kanuuf haala kan hojjetan isin gaafadha. Itti aansee dhamsaa fi eebbaa fi gorsa isin taasisaniifis galatooma isiniin jechaa. Gaafii kiyyaa asirratti isinii xumuraa yaada dabalataa yoo qabaattan maa irratti isinii carraa isiniif kenna waan jettan yoo qabaattan. Hedduu galatoomni mucaanis amma haadha kiyya laala jedhee biyya deemuuf deema. Inshaallahu haala mijeessinee akka dubbistanii godhuu yaala. Ani wanni jedhu wanni takkittiin ani dhukkubsee dhaamachuu barbaadu. Jiruu baqaa keessa turre itti kenna ka Jibuutii ture ka Somaaliyaa ture ka Keeniyaa ture ka biyya Misrii ture Yaman ture namni kan jiruu baqaa kana keessatti namni beeynaa komii jira komii adda addaatu jira ka amma ibsuu hin barbaachisu maaliif nuti waan beeknuuf tokkoffaa bakka jirtan anaafillee waliifillee oofii walii haa goonu. Waan kana akka addunyaatiillee waan galiin kanaafillee akka nu laaffatu godha boruu akiraattillee argitanii wanni kan jalaan baasa. Oofii hedduu barbaachisaadha. Namni oofii hoo walii godhee irra walii darbe waan jala burratti homa takka hin laachisi akka jirtanitti haadha abbaa keessanirraa kaasanii hiriyyaa ol beekan mucufti kennaa oofii akka walii goonuun dhaamaa angara kiyyaan eenyumaafuyyuu awfan lillaahi rabbiin jecha ifama godheefi kanumaa ibsachuu barbaadaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Galatooma jazakallahu khair. ربي خرفنا باروسا ياو يا مياوام ياوام ياوام كم ياو يا غبازا نوركهم ناو يا غبازا نوركهم ناو الحمد لله يا الله يا خنفار سامي أو نعمته هندبت شكري سهاقو سمر سبتين يا سلاه نجايا ندبر سكين لا غنداو جنة خير قبسيس يا فتاحو همني قل حبيبي نخايو أرقابو لخيبر دا سنفايو أرقابو لخيبر دا سنفايو أرقابو لخيبر دا
سنفايو يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي يا إلهي يا الله إلهي يا إلهي